daawwattoota kiyya kabajamoo akka ilaalcha kiyyaatii fi akka wallaalummaa kiyyatti jaalalatan gosa sadiittiin qoode. Takkaffaa jaalala qabeenyummaa, lammaffaa jaalala namummaa, sadaffaan jaalala maatiiti. Takkaffaa jaalala qabeenyummaa gisee jennu nama waan ati qabduuf jecha si jaalate jechuudha. San jechuun maallaqa yookaan waraqaa seera qabeessa taate tan namni irra walii galee maallaqa qabu taakka lammaffaa makiinaa bareeddootii qabdu, sa'a bareeddootii qabdu, dahaba bareedaa mormarraa qabdu fi ati alaa kulli haala walumaa galatti nama qabeenya keetii jecha si jaalate jechuudha. Yeroo qabeenyi san dhume jaalalchisanis walumaan dhumte jechuudha. Kan lammadaa jaalala namummaati. Jaalala namummaa jechuun nama keessa jaalate gubbaa osoo hin ta'in uffata xureetii uffatte osoo hin ta'in kophee fokkottuu uffatte osoo hin ta'in nama keessa jaalate onnee ta'e qulqulluu san nama jaalate jechuudha. Jaalalchi sun immoo haga umrii ta'e sun guutuu waliin jiraachuu dandeessanii kun jaalala namummaati. Kan sadaffaadhaa jaalala maatiiti. Jaalala maatii jechuun jaalala ati haadha abbaa keetii qabdu, jaalala ati obboleeyyan keetii qabdu, jaalala ati obboleettii keetii fi obboleessa keetii qabdu, walumaa galatti jaalala firoottan keetii fi maatii keetii qabdu jechuudha. Tanaaf akka wallaalummaa Alii Muusaatti jaalala gosa sadeen tanatti qoodee na hubattan jeetiin amana waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma keenya waluma.